Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, biyya keessas alas kan jirtan hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakka lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aatiin kiristaanni tokko guyyaatti si'a 7 kan kadhatuuf maal jechaatti kan inni kadhatu, kitaabolee akkamiiti yookiin immoo kadhannaawwan akkamii kadhachuu qaba kan jedhuu fi kadhannaa jechuun maal jechuudha, maal of keessatti qabata kan jedhu daqiiqaa muraasa keessatti waliin ilaalla waan ta'eef hanga xumura viidiyoo kiyyaatti akkan waliin taatan subscribe, share, like gochuudhaan akkan hordoftan isiniin jecha kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. Egaa seerri mana kiristaanaa keenya kamiyyuu macaafa qulqulluu irratti kan bu'uuredha yookiin immoo kan hundaa'edha jechuudha. Guyyaa har'aa kana kan laallu haala yeroo faana wal qabsiisnee waa'ee kadhannaati. Namni kamuu egaa yeroo kanatti yeroo itti Waaqayyoon kadhachuu qabu, gara Waaqayyootti itti ba'uu qabu yeroo kadhannaati. Waqtiin kun yookiin immoo waqtiin soomaa guddaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan keessa jirru, waa'ee gidiraasaa dhukkubsachuusaa nuuf jecha gidiraa arguusaa kan itti yaadannu, gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyoon uumaa keenyaa kan ittiin kadhannu, gara Waaqayyootti yaada garaa keenyaa ibsannee waan barbaannu Waaqayyo irraa kan itti argannudha jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti kadhadhaa isinii kennamaa, rukutaa isinii banama, barbaadaa ni argattu kan jedheef kanaaf waan ta'eef kadhannaa jechuun waan barbaanne kan ittiin argannu, kadhannaa jechuun yaada garaa keenyaa gara Waaqayyootti waan yaadne, waan hawwine, hawwiin garaa keenyaa kan ittiin nu guutamu, Waaqayyo wajjiniin kan walitti nu fiduu dandeessu, kan wal quunnamsiisuu dandeessu sarara guddaa yommuu taatu, diina keenya Daabiloosiin kan ittiin injifannu, bilisummaa dhugaa kan ittiin argannu, dukkana keessaatti gara ifaa bara baraatti kan ittiin ceenu waan ta'eef kadhannaan jireenya keenya keessatti dirqama nu barbaachisa jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kana kan irratti bu'uureffannu kadhannaan maalidha isa jedhu erga ammana laallee akkaataa kadhannaa fi guyyaatti kiristaanni tokko yeroo 7 kan inni kadhatu yeroo akkamiiti, yeroon kunis immoo maaliif kan jedhu irratti kan bu'uureffatudha jechuudha. Duraan dursa kadhannaa keenyaaf gaafa qophoofnu jalqaba irratti wanti nuti raawwachuu qabnu keessaa inni jalqabaa mallattoo fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenya mallatteessuudhaaf mallattoo fannoo uumuun nurra jiraataa jechuudha. Qubni keenya egaa akkanatti gaafa wal qixxeessinee keenyu mallattoo fannooti jechuudha kan inni uumu. Fannoon immoo egaa maal akka ta'e, maaliif mallattoo fannoo kanaatiin qaama keenya of mallatteessina kan jedhu as keessatti ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti erga mallattoo fannoo kana uumnee booddee adda keenya irraatii maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen jennaa jechuudha. Jalqaba gara adda keenyaa dhufnaa, achi gadi buunee gara garaa keenya irratti yookiin laphee keenya irratti gad dhufnaa. Isarraatiin gara bitaatti, achi gara mirgaatti deebinee ameen jennaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha yoo jenne, Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos samii irraatii bu'uusaa kan nu agarsiisu, gadameessaadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa buluusaa kan nu hubachiisu yookiin immoo kan nu yaadachiisu barnoota guddaa yommuu ta'u, dabalataan immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa isa gajjidee sana, dhala namaa isa cubbuudhaan kufe sana ol qabuudhaaf jecha Waaqa ta'ee mootii ta'ee osoo jiru samii irraatii bu'ee gadi of qabee gadameessaadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam keessa bulee dhalatee qaama namaa, foon namaa uffatee lafarra yookiin biyya lafaarra deddeebi'uu isaa kan nu hubachiisudha. Gara addunyaa kanaatti gadi dhufuusaa kan nu barsiisudha jechuudha. Gara bitaatti, gara mirgaatti inni jedhu immoo Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 33 irratti kan barreeffamee jiru gaafa dubbisnu, bitaan fakkeenya re'ootaa, mirgi immoo fakkeenya hoolotaati. Yookiin immoo bitaan fakkeenya dukkanaa, mirgi fakkeenya ifaa yookiin mootummaa Waaqayyooti. Bitaan fakkeenya si'olii, mirgi immoo fakkeenya mootummaa Waaqayyoo, fakkeenya gannataati. Kana gaafa jennu warreen cubbamoota ta'an yookiin immoo hojii gaarii kan hin qabne karaa bitaa akka dhaabbatan, isaanitti akka faradamu, gara si'oliitti akka isaan bu'uu danda'an, karaa mirgaa warri jiran immoo isin ijoolleen abbaa koodhaan kan eebbifamtan,
samii fi lafti osoo hin uumamin dursa kan isinii qophaa'e gara mootummaa waaqayyootti galaa jedhee gara mootummaa isaatti akka galchuu danda'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii gaarii kan qaban gara mirgaa akka dhaalan, mirga jechuun jireenya bara baraa, mirga jechuun gannata akka ta'e, mirga jechuun egaa ifa akka ta'e, humna akka of keessaa qabu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sirriitti nu hubachiiseetu jira jechuudha macaafa kanarratti. Kanaaf egaa karaa bitaadhaaniin fakkeenya Si'oolii kaleessa sababa cubbuu keenyaatiif, sababa yakka keenyaatiif, Addaamii fi Hewaan yakka waan raawwataniif, cubbuutti waan kufaniif sababii cubbuutiin du'anii Si'oolii keessa turan. Si'oolii sana keessaa, dukkana kana keessaa kan isaan baasuu danda'u humna tokkollee argachuu hin dandeenye. Hunduma keenyaaf humna kan ta'e macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuu kennameera, humni isaa gateettii isaarra jira, maqaan isaa gorsaa dinqii abbaa bara baraa jedhama. Akkuma jedhamee barreeffame, akkuma jedhamee raajame humna kan qabu, humni immoo isaa gateettii isaarra kan jiru Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humna dhabuu keenyaan, aangoo dhabuu keenyaan, kennaa dhabuu keenyaan dukkana Si'oolii keessa waggaa 5,500 kan turre Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo isaatiin, humna isaatiin dukkana Si'oolii keessaatii nu baasee gara mirgaatti yookiin gara mootummaa isaatti akka galche kan nu yaadachiisu seenaa macaafa qulqulluu isa guddaadha jechuudha. Fakkeenya kanaan qaama keenya ni mallatteessina jechuudha. Maaliidhaaf qaama keenya mallatteessina kan jedhu immoo qabxiiwwan muraasa yookiin qabxiiwwan arfan tokko waliin ilaalla jechuudha. Qaama keenya mallatteessuun maaliidhaaf barbaachisa jedhu irratti jechuudha. Jalqaba irratti fannoon mallattoo bilisummaa keenyadha. Fannoon aarmaa yookiin immoo milikkita keenyadha jechuudha. Kan nu ibsuu danda'u mallattoo eenyummaa keenyaati. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti qulqulluun Phaawulos kan inni dubbate inni ani fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin malee waan biraatiin of jajuun narraa fagaatu jedhee akkuma dubbate fannoon mallattoo eenyummaa keenyaa, mallattoo bilisummaa keenyaa, mallattoo fayyina keenyaa kan ittiin boonnu, diina keenya Daabiloosiin kan ittiin barbadeessinudha. Qulqulluun Efreem kan inni dubbate Wuddaasee Maaramii irratti yookiin immoo galata giiftii keenya dubaroo Maaramii irratti fannoon humna keenya, humni keenya fannoo isaati. Kan nu jabeessu fannoo isaati, fannoon isaa furaa keenyadha, fannoon isaa fayyisaa lubbuu keenyatiin. Warri Yihuudootaa isa ganu nuti immoo itti amannaa, warri itti amannu immoo fannichaan ni fayyina, fayyineerraas jechuudhaan fannoon humna guddaa akka inni qabu, fannoon diina keenya Daabiloosiin barbadeessuu akka danda'u qulqulluu Efreemiis barreesseetu jira jechuudha. Kanaaf Phaawulosis fannoon humna keenyadha. Fannoon kan ittiin of janyu yookiin immoo kan ittiin boonnu mallattoo bilisummaa keenyaa, diinni keenya Daabiloos kan ittiin qaana'e, addunyaan kun yookiin immoo waa'een biyya lafaa kan ittiin narraa du'e, ani immoo kan ittiin bilisummaa dhugaa argadhedha waan ta'eef fannoodhaatiin malee waan biraatiin of jajuun narraa haa fagaatu, waan biraatiin boonu narraati haa fagaatu jedhee qulqulluun Phaawulos dubbateetu jira jechuudha. Dabalataan qulqulluun Phaawulos Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti akkas jedhee barreesseera. Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuu fi namummaan keenya inni moofaan isa wajjin akka fannifame ni beekna. Egaa cubbuu deebinee akka hin hojjenne. Cubbuun dukkanni cubbuu inni jalqaba yookiin immoo sababii akka keenyadhaan nutti murteeffamee ture. Amma immoo qaamni sun, dhagni sun akka badduu baafamuuf, akka baduuf, nurratti akka aangoo hin arganneef, nuti immoo bilisummaa dhugaa akka argannuuf namummaan keenya inni moofaan yookiin immoo inni jalqabaa suni, inni cubbuu hojjechuu keenyaan nutti farachise suni isa wajjin akka fannifame ni beekna. Kana jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaam lammaffaa ta'ee foon Addaam uffatee dhufee fannoorra oole. Fannoorra waan ooleef immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon ilma namaa uffate ba'aa keenya sana, cubbuu keenya isa moofaa sana, yakka keenya isa darbe sana baatee fannoorraa akka inni oole ni beekna. Kanaan booddee deebinee cubbuutti akka hin kufneef of eeggannoo ni goona jechuudhaan Phaawulos sirriitti ibsee dubbateetu jira jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaa akka qabu, fannoon bilisummaa dhugaa akka nu kennuu danda'u, namummaan keenya inni moofaan sun kan ittiin aareeffame, jireenya dukkanaarraa gara ifaatti, Si'ooliidhaa gara gannataatti kan ittiin darbine, diinni keenya Daabiloos fannoo jalatti hidhamee
nuti immoo waggaa 5,500 guutuu ijoolleen Addaam Si'oolii keessatti kan hidhamnee turre fannoodhaan bilisummaa kan itti arganne gara gannataatti gara jireenya bara baraatti kan itti darbine humna keenya waan ta'eef fannoon humna keenyadha jennee waan amannuuf mallattoo fannootiin of mallatteessina lammaffaan መስቀል የእምነታችን የሰላም መድረክ ስለሆነ ነው fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mallattoo yookiin immoo dirree moo'ichaa yookiin nageenya keenyadha Qolaasiyaas irratti qulqulluun Phaawulos kan barreesse yookiin immoo kan dubbate Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irraa kaanee gaafa dubbisnu ni argannaa jechuudha Waaqayyo wanta hunduma karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangalaaseenis lafa irratti samii irrattis nagaa buuseeraadha fannoo irra ooluu isaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nagaa buuseedhe Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20 irratti samii irrattis lafa irrattis nageenyi hin turre waggaa 5,500 guutuu sababii cubbuutiif sababii yakkaatiif Addaamii fi Ewaan waan badii raawwataniif nageenyi dhabamee tasgabbiin dhabamee nageenyi dhabamuu isaadhaan immoo ijoollee Waaqayyoo kan ta'an hundumtuu karaa isa nama isa jalqaba Addaamiin seenaan jireenya isaanii jijjiirame garbummaadhaan akka jiraataniif waan mallatteessanii turaniif nagaan hin jiru nageenyi kun immoo kan deebisuu danda'u tokko illee hin turre raajonnis nageenya kana deebisuu hin dandeenye abbootiinis nageenya kana deebisuu hin dandeenye gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo nagaa dhabamee ture sana deebisuudhaaf jecha samiidhaatii ziqqi jedhee gad dhufee lafarraati immoo ol ka'ee fannoo gubbaarratti giddu galeessummaa irratti seenaa jireenya keenyaa kana jijjiiruudhaaf mallattoo moo'ichaa nuu kennuudhaaf seenaa garbummaa keenyaa sana nurraa dabarsuudhaaf jecha gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maal ta'e fannoo irratti fannifameera jechuudha kanaafuu fannoo irratti fannifamuu isaadhaan maal arganneerra nagaa arganne nageenya arganne jechuudha tasgabbii arganne jireenya arganne jechuudha egaa namaatiiwwan Waaqayyoo video kia guyyaa irraa asirratti dhaaba sababii isaa maaliif yoo ta'e doktar roobaa waan jiruuf waan jirutti dhagaamne yeroo ittaan asumarraati taanee itti fufnaa Waaqayyoon nageenya isaa nuuf haa kennu hunduma keessan faana Waaqayyo haa ta'u